application garagaraa isaan qollofachuufis kan nu fayyadudha. Iccitii keenya hedduu kan ittiin eeggannuudha. Sanummoo bifa style ta'een qollofachuu dandeessan. Application kun aappii kamirraa adda jedheetiin yaadachuudha. Style addaatiin jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Qulfiinsaa namni kamuu beekee banuu danda'u. Namoo kan biratti bantanii lakkoofsa isin ittiin bantan yoo laalis namni sun banuu hin danda'u jechuudha. Maaliif inni daqiiqaatti waan wal dhabuuf jechuudha akka daqiiqaa tokkotiin. Mi applicationichi kami applicationicha descriptionii YouTube kiyya keessatti linkii isaa gadi isiniif dhiisa. Ni beektan descriptionii namni beekne yoo jiraatan fuulduratti inshallah waa'ee description kana akkaataa itti argattan nam kam jalaayyuu isiniif kan qopheesse jechuudha. Akkasumas Facebook irratti linkii isaa gadi isiniif dhiisa. Linkiin isaa barreeffama bifa Oromoodhaan isiniif ba'urra yoo tuqxan kallattiin inni Play Store irratti isin dabarsaa achirraa buufachuu dandeessan. Applicationichi maqaa kana barreessitanii Ultra Lock kan jedhu kana barreessitanii Play Store irraa argachuu dandeessan. Kan maqaa kanaan immoo osoo barreessin buufachuu barbaadan viidiyoo kiyya jalatti linkii isaa gadi adeemuudhaan argachuu dandeessan jechuudha. Facebook irrattis ta'e YouTube irratti. Mi applicationicha eega gadi buufannee isarra ni tuqna jechuudha. Sana booda applicationicha eega banneen booda maal akka gochuu qabnu walumaan hordofna. Eega bifa kanaanis ni ba'i lakkoofsa hin daganne tokko filattan isin maaliif yoo qulfii isattiin qollofattan sana dagattan lakkoofsa kanaan banattan waan ta'eef lakkoofsa hin daganne tokko lakkoofsa yeroo hedduu yaadattan ni filattan jechuudha. Anamma 0 yookaan duwwaa filadheera. Sana booda isii kanarra tuqxan jechuudha. Eega filattanii isiirra tuqna jechuudha. Ammas deebisnee lakkoofsa magashina duwwaa ammas mallattoo save kanarra ni tuqna jechuudha. Haala kanaan achi nu dabarsee jira jechuudha. Applicationni kuni amma gara keessatti nu dabarsee jira. Photos bakka jedhu kanarra yoo tuqxan photo keessa naqachuu barbaadan isarra tuqxaniitu jechuudha. Bakka photos jedhu kanarra sana booda mallattoo add yookaan double kanarra yoo tuqxan kallattiin gara galerii keessanitti isin dabarsaa jira. Photo keessan tokko tokkoon keessa gashachuu ni dandeessan. As videos kan jedhu kana keessattis video garagaraa keessa gashachuu kan dandeessanidha. Inni biraa wanta isin agarsiisuu barbaade haala kamiin akkatti haala namni hin beekneen qollofachuu dandeessan. Tuqaa sadii as gubbaa jiru kanarra ni tuqxan jechuudha. Qulfii isaa jijjiirrachuuf amma duwwaa anama filadhe irra waan jiruuf emee gara biraatti jiruuf sana booda settings kan jedhurra ni tuqxan jechuudha. Achi booda lock type kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Lock type kan jedhu kanarra tuqxanii haala kanaan kan dhaqaamu yoo barbaadanii fi qaamataa fi saatii yookaan fuula mobaayila keessanii irra jiruun guuttachuu yoo barbaadan garuu ana kan ajaa'ibe baatirii fi horse pain kan jedhu kanarra yoo keewwanne baatiriidhaa fi saatii jedha jechuudha. Saatii fi baatirii jechuun maal jechuudha? Saatiin fuula mobaayila kiyyaa irratti asitti argaa jirtan saatii 7:54. Battariyaa yookaan baatirii parsantaa baatirii keenyaatis gubbaa kanatti isinitti ni mul'ata 88 ta'ee jira jechuudha. Yoomuu baatiriin keessanillee 100 ta'e 100 isiniif hin fidu 99 isiniif fida. Mee filannoo baatirii fi saatii jedhu kana baatirii horse kan jedhu kanarraan keewwadha jechuudhaani. Yookaan immoo yoo saatii dura buusuu barbaadan horse and battery kan jedhu kanarra keewwattan jechuudha. Tokko ni filattanii bakka duwwaa kana keessa yoo tuqxan akka kanaan ni ta'a jechuudha. Amma